warri baankii warri TikTok irraa akkamittiin maallaqa keenya maallaqa TikTok irraa qabnu akkamittiin karaa baankii akkaawwantii keenyaatti dabarsinaa jettanii rakkachaa jirtan hundinuu formaanni isinii dhufee jira. Baga gammaddan. Isteepii kana na hordofaa isiniin jaa. Ifama asumaan TikTok ni banna aja astuina aja gubbaa nati sarara sadeen sanit uta asiin jala kana setting in the privacy tuite achiin booddee balance kan jedhu tuita achumaan itti fuftee isa tuita balance keega si fide booddee other kan jedhu kana ni tuita aza asjala erga dhuftee booddee monthly earning kan jedhu waan as tuita monthly earning jajan wanta ati argatte kaza completing your payment information kan jedhu kana asirratti gattuita set as goote the payment method kan jedhu kana as ni tuita kaza qaramitti si dabarsaa achirraa fuudhee asitti network hiyyaatti isharakisaadha dhiifama wajjin asirra ni dhufta country sinjaa country keenya huta azala dhufta inti amma country keenya Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaa gunnee hutamne dan jennaan kaza azala dhufta choose payment method kan kee karaa kamiin akka ati baafachuu barbaaddu choose godhi sinjaa ni baas azalatti ni tuita isa kana azalan dhufta first name niya azalan ni barreessita first name middle and middle name aza last name ni barreessita bank account number kan jedhu ni tuita alla BC or BIC or Swift code kan jedhu kana Swift code mana banki account keetii sanirra kasirrii ta'e azalatti ni tuita aza azalan dhufta country or region keenya buuta alla street address keenya buuta building number ni buuta postal code keenya jalatti ni buuta email keenya keessa date of birth ni keessa jalatti maal goota submit then xumurattee jirta. Kanaafuu warri TikTok irra maallaqa qabaatan asumaanuu dabarsuu ni dandeessanii nagaatti.